keetiin afiddee jabaan baay'een hin baane. Kun sagantaa birmadummaa karaa YouTube chaanaalii Eliyaas Gabulaatiin isiniif darbudha. Ani obboleessa keessan Eliyaas Gabulaati. Nagaan Waaqayyo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Egaa kanaan dura karaa miidiyaa garaagaraatiin walii wajjin sagantaa birmadummaa kan jedhamu kana walii wajjin hirmaataa akka turre beekamaadha. Gidduutti waggoota murtaa'anii fi badeen ture maabbaddee jettanii kan hin ayyaaffataa turtan karaa toora bilbilaatiinis sooshaal miidiyaadhaan qaamaan illee namoonni gaggaafataa turtan walumaa galatti gooftaan maccaa baay'ee guddisee isin eebbisuun isin jechuu barbaada. Egaa har'allee maaliif akkan badee tokko isa isinitti dubbachuudhaafanii inni gara biraan immoo gara fuulduraatti maal haa goonu kan jedhu isa sumaanii isinitti haasa'uudhaafanii inni biraan immoo isinirraas waan hin barbaadu nan qabaadha. Maalidha innis wantootatti kan sadan gaggabaabseetan isin dubbadheetanii nagaadhaan walirraati adda baanii isinitti dheeressuu jechuu kooti. Saba kee Israa'eliini gaafa garbummaa baaftee karaa galaana diimaa akka goorana boomtee. Gooftaan guddisee isin eebbisan malee amma sagantaa keenya kana dhumaatti keessa leenjinaan akka na dhaggeeffattan jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Inni jalqaba duraa maaliif baddee sanaan jedhamuu fi jettanii gaaffii na gaafatan baay'een keessan inni jalqaba duraa nuun sababoota adda addaa keenyu malee yaada Waaqayyooti jedhanii yaada yeroo nuti yeroo miti waan ta'eef gooftaan Yesuus Kiristoos iyyuu yeroo obboloonni isaa waa tokko ittiin jedhanii naannoo ayyaana Faasikaa namoonni yeroo isaan walitti qabaman yeroo akkasii turennaa yeroo akkasii kana dubbachuutu sirra jira dinqii gochuu sirra jiraatu beekamtii argatte yeroo kanaan yeroo nuti yeroo isinitti fakkaataa yeroo tokko tokko yeroo hundumtuu yeroo Waaqayyoo miti yeroo Waaqayyoo itti haasa'u Waaqayyo itti dubbatu sun yeroo baay'ee yaada Waaqayyooti jedhee yaada. Ani garuu wantooti na danqaa turan tutturaniiru keessumaatti meeshaan ittiin waraabee gara keessan ergaa kana dhiyeessu gufuu guddaadha kan inni natti ta'e isa kanatti xiqqoo ishee na tursiisee amman haala mijeeffadhutti jedheetanii ammas haalli sun waan mijate hin qabu garuu waa tokkoon taa'ee yaade umuriin dhala namaa fixeensaa boor maal akka taanu hin beeknu waan Waaqayyo nutti kennee karaa danda'ameen wal bira geessisuun duraa waan jiraatuu fi bilbila harkaa qabuun waraabee isin bira geessisuun barbaachisaa jedheetuman yaadee waan harkaa qabnuuni kayeetanii dhufee jechuudha. Namoonni si bira dhaabbanna naan jettan jirtu yoo jaalala Waaqayyoo ta'e hin ta'a. Yoo ta'uudhaa baates kan maalidha kan nuti itti fufnu gooftaan guddisee isin eebbisu. Ammallee nama na bira dhaabbatee kanumallee na waraabaa jiru obboleessa koo jaallanaan gooftaan guddaa si eebbisu ittiin jechuu barbaadan malleessatu fuula koo dura jiraasatu waraabaa jira. Namni gargaarsi namaa nama barbaachisaa. Namni nama barbaachisaa hojii Waaqayyoo qofaan hojjetamu yoomiyyuu jechuudha. Gooftaan iyyuu kanaafidha kan inni kun fakkeenya nuuf haa ta'u jedheetu waan hundumaa gochuu danda'u. Anaan tajaajilaa godhe, siin tajaajilaa godhe, akka nuyi isaaf hojjennu godhe, dadhabeetu hin ta'ini wal akka nu barbaachifnu isa kanaaf fakkeenya nu ta'uuf jedheeti gooftaan maqaan isaa kan eebbifame ta'u waan hundumaaf iyyuu. Egaa inni lammaffaan gara fuulduraatti kanumaanan itti fufaa. Qabxiin inni lammaffaan kanumaan itti fufnaa YouTube chaanaalii kanaan itti fufnaa. Sagalee Waaqayyoo walii wajjin hin barannaa. Maal goonaa gooftaan haala nu mijeessa jennaan paanaalii diskiripshiniinis itti daballaa isa haala ammaa faarfannaadhaa fi barumsa walitti fufiinsa akkuma kanaan duraa sana itti fufnu waliin jechuudha. Ani qabxii sadaffaan kan inni isinirraa barbaadu inni guddaan maalidhaa? Sagantaan kun keessumaa dubbiin Waaqayyoo sagaleen Waaqayyoo gaafa dubbatamu lola guddaa qaba waan ta'eef kadhannaa keessan barbaada. Inni biraan kana godhi sana godhi jettanii akkasiin na gorsitan hangafoonni koo baay'eetu jirtu kan na caaltan baay'eetu jirtu gorsi keessa na barbaachisa kadhannaan keessa na barbaachisa isinirraa kan ani barbaadu jechuudha. Waaqayyo nu gargaara inni nu jalqabsiise
fiixaan ba'umsa nuu kenna. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Egaa dhugichi ammallee birmadhu isin baasa dhugichatti qabamaa jira dhaan isiniin jedha. Egaa YouTube chaanaalii kana sheer gochuu, laayik gochuu, sabiskiraayib gochuu hin dagatiina. Walii dabarsaa. Waaqayyo gooftaan guddisee isin haa eebbisu. Sagantaa itti aanutti amma deebinee wal gartu naqa gooftaatiin tura. Waaqayyo guddisee isin haa eebbisu isiniin jechuu barbaada. Kun sagantaa birmadummaati. Hin raawwatina. Dinni ko abokkisoo yoo fedhe adoorsisoo. Soda deemuu nan deema kan koos miti gama. Dinni ko abokkisoo yoo fedhe adoorsisoo. Soda deemuu nan deema kan koos miti gama. Ergan siamane, ergan siamane. Bokode rafa bashane. Ergan siamane, ergan siamane. Bokode rafa bashane. Bashanane, bashanane, bashanane.